Ashama harka fuunee akkam jirtu hordofan keenya nagaa keessanii nageenya keenya bakka jirtan hundatti isinuuf qaqqabu. Egaa kun barnoota teekinooloojii afaan Oromootiin Afrikaa Samsiin gara isin qaqqabudha. Barnoota keenya kan har'aa keessatti warroota IMO'n keessan isiniif dalaguu jechuudha. Ispeeshaalii warroonni Dubaayitti argamtan akkasuma kanneen biyyoota garaagaraa keessatti argamtan hundaafuu kanneen IMO'n isiniif dalaguu dide yogguu bilbila namaaf bilbiltan jechuudha isiniif dhageessu jechuudha shabakaan isaa kan isiniif dalaguu dide. Appilikeeshina IMO caalu jechuudha. Appilikeeshina maqaan isaa tuqaa jedhamu kana yoo fayyadamtan baay'ee gaariidha. Sirnaan kan inni isiniif dalagu jedhee abdii qaba jechuudha. Aappiin kun jechuudha fayyadamni isaas akkuma IMO'ti. IMO'n hedduuwwan inni garaagarummaa qabu hin jiru jechuudha. Baay'ee aappii gaariidha jechuudha. Kanaaf aappii kana yoo buufattanii fayyadamtan akkasuma jechuudha warroonni gara biyyaatti bilbiltanii biyyatti warroota keessan warra keessan yookaan immoo faamilii keessaniin wal qunnamuu barbaadan jechuudha. Aappiin kun haala gaariin neetworkiin isaa kan inni isiniif dalagudha jechuudha. Akkasuma biyyoota akka Dubaay fakkeenyaaf biyyoota jiran keessa yeroo baay'ee IMO'n Dubaayitti hin dalagu jechuudha. Warroonni Dubaay baay'ee rakkina IMO ni boo'u. Kanaaf jechuudha furmaata warroota sanaafis baay'ee furmaata gaariidha ta'a jedhee jechuudha. Ta'a jedhee abdiin qaba jechuudha. Kanaaf aappii kana akka buufattanii itti fayyadamtan isin gaafadha jechuudha. Egaa appilikeeshina kana diskiriipshinii viidiyoo kanaa jala isiniif kaa'a jechuudha. Diskiriipshinii viidiyoo kanaa jala ilaaltanii ni buufattu. Tole gama barnootaatti osoo isin dabarsinutti warroonni gama Afrikaa Samsiingii haaraa dhuftan chaanaal Afrikaa Samsiingii sarchi godhuuf maqaa kana barreessitu jechuudha. Maqaa isa kana jechuudha Afrikaa Samsiing kan jedhu kana isa kana barreessitu sana booda jechuudha. Erga YouTube keessanitti isa kana barreessanii booda maqaa sana booda maal gootu piroofaayiliin isaa isiniif dhufa. Sana booda barreeffama diimaa sabskiraayib yookaan al tokkoof kiliikni gootu. Sana booda mallattoo bilbilaa fuulduraan isiniif baatu kanarratti al tokkoof ni tuqxu. Sana booda filannoo sadan kana keessa viidiyoon nuti sirra gallakkifnu akka daddafee isin qaqqabu taasisuudhaaf isarraa olii oolu kan jedhu kanatti guutuun viidiyoon nuti sirra gallakkifnu akka daddafee isin qaqqabu taasiftu jechuudha. Egaa warroonni diskiriipshiniin eessaa jettanii na gaafattaniif ammoo viidiyoo liinkii jala barbaadaa jennee isin ajajne yookaan ammoo ajajamtan sana al tokkoof irratti ni cuqaaftu. Sana booda yogguu inni haala kanatti taphachuuf isiniif baname jechuudha. Fakkeenyaaf sanaa inni banamu. Keessan haala kanatti al tokkoof ni banama. Egaa kun fakkeenyaaf haala kanatti erga ajajamtanii booda jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoon isin barbaadan yookaan immoo liinkii jala barbaadan haala kanatti erga isiniif baname booda maal gootu sana booda jechuudha xiyya yookaan ammoo barreeffama viidiyoo kana gar jala argamu kanarratti al tokkoof kiliikni gootu. Sana booda jechuudha diskiriipshiniin inni jedhamu isa kanniin jechuudha jala kanatti liinkilee argamu kanniin jechuudha. Fakkeenyaaf appilikeeshina ajajamtan jechuudha. Aappii kana fakkeenyaaf asirratti liinkii diskiriipshinii jalqaba irratti diskiriipshinii kana jalqaba irra isiniif kaa'a jechuudha. Aappii buufachuuf as tuqaa kan jedhu jechuudha isiniif kaa'a. Itti aansee akkuma isin agartan gaafii gaafachuuf jedha. Gaafii yoo gaafachuu barbaadan karaa kana liinkii kanaan dhuftanii gaafachuu dandeettu. Akkasuma teelegiraama keenya jooyin godhuudhaaf waatsaappii yookaan immoo garee guruppii jooyin godhuudhaaf jechuudha. Akkasuma feesbuuka keenya fooloo godhuuf peejii feesbuukaa fooloo godhuu fi feesbuuk keenya fooloo godhuuf yuutuub chaanaal keenya karaa salphaadhaan fuula isaa guutuu argachuuf gara jalaa kanatti kiliik gootu jechuudha. Ispeeshaalii warroonni gama teelegiraama keenyaa haaraa dhuftan jechuudha. Appilikeeshina garaagaraa kanneen firii ta'anii fi kanneen maallaqaan bitaman achirraa argattu jechuudha. Kanaaf liinkii kanarratti al tokkoof haala kanatti kiliik gootu jechuudha. Sana booda kallattimaan eessarra isin galcha teelegiraama keenya jechuudha. Chaanaal teelegiraama keenya irra isin galcha jechuudha. Kun akkuma isin agartan haala kanatti irra isin galcha. Sana booda viidiyoolee garaagaraatii fi liinkiilee maallaqaan bitamanii fi akkasuma liinkiilee firii argaman kanneen wantoota garaagaraa ittiin hojjennu appilikeeshinoota garaagaraa ittiin idiit godhuu fi kanneen wantoota garaagaraa ittiin fayyadamnu as keessa ni argattu jechuudha karaa salphaadhaan. Kanaaf teelegiraama keenyas jooyin godhaa isiniin jedha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Viidiyoo keenyas kan daawwattan laayik sheer gochuu hin dagatinaa jecha gaba barnootaatti isin dabarsa. Hanga xumura viidiyoo kanaatti daawwadhaa.
Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Liinkii erga irratti al tokkoof kilik gootanii liinkii irratti hidhanii buufatanii xumurtanii booda maal gootu kunoo isa kana jechuudha. Aappiin kun isa kana sana booda al tokkoof irratti kilik ni gootu. Erga buufatanii xumurtanii al tokkoof kilik irratti ni gootu. Sana booda agree and continue iddoo itti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda lakkoofsa keessan ni galchitu jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keessanii ni galchitu jechuudha. 36 hayyee haala kanatti erga guuttanii booda maal gootanii next gootu. Sana booda okay gootu jechuudha. Egaa hanga sana booda koodii isin gaafata. Akkuma isin agartan lakkoofsi keessan bilbila keessan keessa yoo jiraate koodii ufumaa achirratti isin guuta. Yoo bilbila biraa irra jiraate ammoo bilbila biraa irratti isin argani. Sana booda haala kanatti bilbila biraa irratti guuttanii koodii keessan asirratti naqxanii seentuu jechuudha. Kanaaf ani bilbila sim kaardiin bilbila kana keessa waan jiruuf koodii kiyya ufumaa naaf guutee jira jechuudha. Kanaaf egaa hordoftootaan kiyya jechuudha haala kanatti isiniif barma garaagarummaa takka IMO'n hin qabu jechuudha. Yogguu bilbiltanis jechuudha haala kanatti bilbiluu fi dandeettu jechuudha. Haala kanatti namaa kan egaa hordoftootaan kiyya jechuudha. Aappiin kun aappii baay'ee gaariidha jechuudha. Akka irraa fayyadamtan abdii qaba jechuudha. Kanaaf wantoota garaagaraa jechuudha. Chat welparii qaba, chat sarchii qaba, miidiyaa Dubaay irraa deebisee jira jechuudha. Akkuma isin agartan namni kun iddoon inni jiru Dubaay. Dubaay irra kallattiimaan bilbilli kun dafee seenee Dubaay irraa as deebise jechuudha. Kanaaf haala kanatti aappii kana buufattanii akka itti fayyadamtan abdii qaba jechuudha. Appilikeeshinni kun jechuudha bilbila kana osoo ofirraa naqin osoo isin rakkisin akkaawuntii fakkeenyaaf fuula wantis qaba fakkeenyaaf piraayiveesii garaagaraa jechuudha. Akkaawuntii garaagaraa fakkeenyaaf ofirraa loog aawut akka feesbuukaatis godhuu dandeettu jechuudha. Keessaa ba'uufis loog aawut akkuma feesbuukaatis godhuu dandeettu. Dileet akkaawuntii godhuu dandeettu. Cheenjii yoo nambara jijjiirachuu dandeettu. Paaspoortii isaa jijjiirachuu dandeettu jechuudha yoo paaspoortii gootanii jiraatan. Kanaaf haala kanatti kana hunda keessa deemtanii ilaaltanii fayyadamuu dandeettu isin jedha. Tole egaa hordoftootaan jechuudha viidiyoolee isinitti dheeresse. Kanaaf barnoonni keenya kan har'aa kanumaan raawwata hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti nagayaatti.